Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabaanii naannoo Somaaleetti miseensonni paartii badhaadhinaa paartichi sirreessuu fi sochii jalqabuu dubbatan. Itti gaafatamaan kominikeeshinii naannoo Somaalee ka turee fi amgaree mormituu keessatti hirmaachaa ka jiru obbo Habiib Haaji paartichi kararra kaatee jirti jedhe. Hirpha gammachuu gabaas qaba. Namoonni miseensota paartii badhaadhinaa naannoo Somaaleetti jedhan jalqaba torban kanarraa kaasanii paartii badhaadhinaa sirreessina jechuun sochii akka jalqaban dubbatu. Namoota kanneen keessaa tokko kan ta'an obbo Ahmad Geedii Ali sochii kana taasisuun kan barbaachiseef rakkoowwan bulchiinsaa fi hojii siyaasaa naannicha keessatti mul'ataa jiru sirreessuudhaaf akka ta'e BBC'tti himeera. Paartichi kora waliigalaa osoo hin geggeessin si'a meeqarra darbeera. Dirree qabsoo mataa isaa kan seeraa tooftaa itti wal gamaggamu hordofaa hin jiru. Hawa baay'eetu jira. Hojumaata badaa ta'eetu mul'ata. Miseensonni paartichaallee hin beekamani. Yaadni paartichaa hin beekamu. Yeroo eegee odiitiin hin geggeeffamu. Nuti egaa kana mormneetu isaan nu ukkaamsuuf yaalanillee damee sirreeffannaa jennee yaada keenya ibsachuu kan barbaanne. Ammallee miseensa koree giddugaleessaa paartichaa akka ta'e kan himu obbo Ahmad namoonni damee sirreeffamaa jedhanii sochii jalqaban isa dabalatee miseensota paartichaa 20 ol akka ta'an ibsa. Rakkoo kana ifatti himuu kan jalqaban miseensota 20 hanga 25 kan ta'anidha. Amma garuu jigjigaa irraa kaasee hanga godinaalee fi aanaaleetti haalaan babal'ataa jira. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa naannichaa kan ta'e Injiinar Mohaammed Shaallee qaamoleen kun namoota miseensummaa paartichaa keessaa ari'amanii fi itti gaafatamummaa irraa kaafamanidha jedha. Gareen mormii kaasuun paarticha sirreessinaa jechuun sochiitti jiran garuu kana ni mormu. Obbo Ahmad Geedii gaaffiin keenyas gaaffii aangoo miti jedha. Ittiin bulmaata paartichaa cabaa jira. Hojumaanni qixa sirrii ta'een deemaa jiru. Nuti badhaadhina kan jedhu maqaa qullaa baachuun uffinee jirra. Jijjiiramichi karaa isaa gadhiiseera. Jechaan qofa badhaadhuun hin danda'amu. Naannicha keessatti namoonni biiroowwan gurguddaa gaggeessan firaa fi faayidaa gareetiin kan hidhata qabanidha. Hojumaanni badaa kun yaasirra tosoo jechaa jirru nuun ari'achuun sirrii miti. Bilisummaa yaadaa kan jedhamu hin jiru. Kana waliin walqabatees bilisummaan qaamolee naqaas hin jiru. Kanaan dura akka dhuunfaatti waliin dubbannee turre. Haa ta'u malee waltajjiin irratti waliin dubbatan hin mijoofne. Rakkoowwan kun sa'aatii 72 keessatti akka sirreeffamuuf gaafanneerra. Ta'uu baannaan garuu iyyata keenya boordii filannootti galchina. Deebiin ittiin kennamu taanaan isaan booda dhimmichi dhimma uummataa ta'a jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira paartichaa gama isaaniitiin himannaa namoonni kunneen dhiyeessan fudhataman qabu jedhan. Haa ta'u malee dogoggoraawwan paarticha keessa jiran garuu ni sirreessinaa jedhan. Kanaaf paartichi qoqqoodameera jechuun oduun miidiyaa hawaasummaarra deemaa jiru fudhatama kan hin qabnedha jedhe. Hooggantoonni olaanoon paartii Adda Bilisummaa Oromoo hidha jiran lagannaa nyaataa irra jiran abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa rakkoon isaan keessa jiran BBC'tti. Amma namoonni kun nama ja'adha. Ja'an isaanii nama lama ta'anii jechuudha. Jaal Mikaa'el Booranii fi Jaal Kannasaa Ayyaanaa abbaan himannaan ittiin himadhuun qabu jedhee galmee irraa cufee waggaa tokko akkasumaan maladhaa keessa ta'anii jiru jechuudha. Battee Urgeessaatii fi Gadaa Oldirraadhaa immoo himanni irratti dhiyaatee hin jiru akkasumas maladhaatii jiru. Kun immoo garee lamaffaadha. Daawwisaa Abdataatii fi Lammii Beenyaa immoo manni murtii waliigala Oromiyaa abbaan alangaa shorkeessummaadhaan himatee ture. Manni murtii waliigala Oromiyaa bilisa baasee abbaan alangaa oliyyatee manni murtii waliigala federaalaallee dhimma kana mirkaneessee cimsee bilisa ba'uu qabu jedhee erga murteessee booda poolisiin seera ala hidheetti jira jechuudha. Hidhaan waa tokko ta'eeti namoonni kun maatii isaanii wajjin waliin arganii, abukaatoo wajjin waliin arganii, ogeessa fayyaa wajjin waliin arganii, mana yaalaan deemanii. Kanaaf jarri kun bakka namni isaan hin arginetti, bakka namni hin gaafannetti, bakka dhoksaatti hidhamaniiti kan jiranii. Kanaafuu hidhaan akkanaa nurraa dhaabbatu. Lakkifamuu qabnaa sababiin itti hidhamnee mana hidhaasee tokkollee hin jiru jedhanii dhimma kana mootummaan irra deddeebinee nullee abukaatonni gaafachaa turre dhimma daddagachaa turre booddee immoo arguu maalla keenya wajjin wal arguu waan namne gargachinnee jira jechuudha jara kana wajjin. Sababa kanaaf kunurraa dhaabbatu jedhaniiti kan lagannaa nyaataa jalqaban jechuudha. Guyyaa gameefaa lagatanii jiran? Guyyaa 6-7 gadi hin ta'u. Guyyaan jalqabanii jedhe tilmaama jedhutu jira. Namoonni kun durumas nyaata gahaa argachaa hin turre bakka rakkootti kan isaan hidhamaa turanii kanaaf yeroo gabaabaa kana keessatti miidhamni irra ga'ee jechuudha. Dhaggeeffattoonni amma oduu gaggabaabaa addunyaa isaan dhageessisaa jalqabaanii Soomaaliyaatti gan 10 keessatti gogiinsa mudatirra kan ka'e namoonni miliyoonaan lakkaa'aman beela'uun
nyaataaf bisaan barbaada fi qe'ee isaaniirra buqqa'uuf dirqaman. Dhaabbanni gargaarsaa Save the Children sababuun dheerateef rakkoon hamtuun uummata irga'uu ibsa. Akka dhaabbatichaatti biyyattiitti abbootii warraa harka 60 horiin isaanii dhumurra kan ka'e madgalii isaanii dhabuu hima. Pireezidantiin Faransaay Emmanuel Macron pireezidantii Raashiyaa Vladimir Putin waliin aduu waliin argini qorannoon COVID akka taasifamuuf dide. Macron warri Raashiyaa qaccee sanyii isaa fudhachuu danda'an sodaa jedhuun irra kan ka'e qorannoo kan fudhachuu diduu himan kan hordofee hoganoonni lamaan walirra hiiquun mari'atan. Taphataan duraanii Chelsea barkana West Ham galee Kaati Zuuman qaxurree yookiin adurree mana isa dhiituun adabbii gugurdaan irratti dabre. Kilabiin isaa West Ham paawundi 250 akka daabee miidiyaaleen gabaasan. Kaampaniin gugurdaan akka Adidas kophee taphaaf hojjetanii fi ispoonsa gochaa turan waliigaltee isaanii addaan kutan. Pireezidantiin duraan Ameerikaa Doonaald Tiraamp hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Joong-un waliin ammallee quba wal qabaachuu dubbachuu barreessituun kitaaba haaraa tokko himta ta'u malee wanti inni jedhu kunin waan hin mirkanoofne fi dhugaa ta'uu dhiisuu danda'u jettintalti. Tiraampii fi Kimiin dhimoota gabbis niwukileer dhaabsisuu irratti adda waliin galii hafan. Hojjettoonni waajjiraalee Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessa jiran rakkooman jireenya qaban furuu fi kondominiyeemiin kennamee fi erga caarraa kaasanii achi buuteen isa dhabamuu himatu. Naannoon Oromiyaa waajjirri pireezidantii naannichaa dabalatee seektaroonni naannichaa hundi waajjirri isaanii kan buufatanii jiran magaalaa Finfinnee keessa. Ta'ullee hojjettoonni isaanii garcaalan garuu magaalota godina adda Finfinnee jiran keessa jiraatu. Biiroolee Oromiyaa Finfinnee naannoo Saarbeet jedhamu beekam keessa jiran keessaa tokko rakkoo hojjettoonni kunneen keessa jiran yoo ibsu akkan jedha. Carraan kun immoo erga ba'ee baay'ee turee jira. Yeroo sanitti namoonni hedduun kallattiiwwan adda addaatiin kuummaatillee rakkisaa qarshiiwwan adda addaa kan kaffaltiin duraa jedhamee yaadamu tokko jira. Namoota adda addaatirraa fudhatanii liqeeffatanii kan hidhaatti illee galantu. Maaliif carraan kun waan ba'eef yeroo dhiyoo keessatti mana arganna abdii jedhurraa kan ka'e jechuudha. Hanga har'aa wanni jijjiiramee jiru namoonni hedduun waan adda addaatiif saaxilamaniiru tokkoffaa baasiin yaadamneef akkasumatti immoo abdiiwwan waan biraa hojjechuudhaa qabanillee kallattii kanatti shiifti godhanii hanga ammaa ta'aa jiru. Oduuwwan adda addaatiif deemaa ture. Qophaa'aa ji'a tokkoon booda qophaa'aa ji'a lamaan booda wanta jedhaman jira. Garuu hanga ammaa wanti jijjiiramee jiru. Ammaa kana haalli qaala'insa jireenyatiin wal qabatee hojjetaan hedduun magaalaa Finfinnee kana gadhiisaa jira. Warrumti duruyyuu achi keessa jiraachaa jiru. Karaa naannaa Finfinnee kanatti. Naannaa Finfinnee kanas hoggaa jennu jalqaba duratti xiqqumaachi siqanii fakkeenyaaf kan akka galaan kan akka duukaa manaamina jiraachaa tura. Jireenya achii isaan jiraachisuu dadhabee jira. Amma hanga laga xaafotii caancoodha sulultaa dabalatee gama kanaan burraayyuu hoolota sabbataa tajiirra fi dhufee hojjetaa hojjetu jira. Maaliif baasuma kana geessuudhaaf namoonni hojjettoonni kun yeroo dhufan halkan ba'anii halkan galu karaa qofa tiraanspoortii qofa irratti karaa 4 fi hanga sa'a 5 dabarsa. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatis kana furuudhaaf mana jireenyaa hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaatis namoota amma kanaatiif carraa laatee jira. Yoo keessatti wanti hunduu xumuramee itti galaniidhaan hanga ammaa wanti galame hin jiru. Hojjetaan waajjira Oromiyaa biraa BBC'n dubbise bulchiinsi magaalaa Finfinnee beellamirra beellamaa ta'uu dabarsuu agarraa nuuf hin kennine jedha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee boru sinii kennin har'a sinii kennin lafumarra osoo butamu guyyaa har'a namni waa'ee sanaa kaasu hin jiru. Oo isaan kaasan ta'eyyuu guyyaa tokkotti warri miidiyaa baay'ee qabu irratti gaaf sana tashamakaqanii taa'u. Biyya keessatti dhalanne biyya keessatti jiraanne keessatti televizyiin yeroo sanatti miti kondominiyeemii amma qaboo kibiriitii geessu miti. Bilookota gurguddaa nama lamaaf nama tokkoof kennaa ture. Kan Oromiyaa gina handhuura Oromoo keessatti immoo kondominiyeemii taaree 42 taane kennuudha. Sodaa fi dhoksaa fi eenyudhaan aga guyyaa har'a barumaan kan inni baafii jiru kallattii Tigraay kan dhufeef kallattii Amaaraa killiidhaaf naannoo sanaa kan dhufeef guutummaadhaan hin qallaatamaa jiru. Barumaan rakkoo mana jireenya Finfinnee keessaa baadiyyaarra dhuftanii godina addaatti dhuftanii hojjettan kana booda afaan isaaniitiin mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo mana jireenya Finfinnee keessa saniif furriirra namoota 14,000 ta'aniif laanneerra yeroo itti jedhe nama fuuldura dhaabatee haasa'eef har'a inni boolla inni seene kondominiyeemiinis boolla inni seene haasaan sunis boolla inni seene qabnee dararuma kana dura caalu keessa jirra jechuu barbaada. Erga rakkoowwan jireenya jiraatota kana furuu fi waaddan galamee caarran bahee maaltu rakkoo ta'e? Konfiidensii dhabu ofitti amanamuu dhabu namaaf gabroomu bakka inni guddaan isaa kana lafa kiyyarratti maal qe'ee kiyyarratti maal icciitii barbaachisa eenyu sodaata naannoo Oromiyaa keessatti handhuura Oromooti jedhee egaa itti amanee jiraate Oromiyaan faayidaa gurguddaa irraa argachuu qabdi jennee gootee egaa jirru
kondominiyeemii amma qafoo kibriitii ga'u dhoksaa fi mooksaadhaan qaba maal icciitii barbaachifatan icciitiin isaa konfiidensii waan namni bakka akkanumaan hordofamuu irraa kan ta'e miidiyaan irratti ka'a umurii aangoo ittiin dheeressiti yoo kanaanan tilmaama. Dhimkan irratti bulchiinsi magaala Finfinneetti kooppareeshinii dabarsa manneenii argachuuf yaallee hin milkoofne. Dhaggeeffattoonni xumuraanii waancaa Afrikaatti hirmaatee goolii galchuun beekamtii guddoo kan argate Daawaa Hoxxeessaa kubbaa miilaan sadarkaa guddaa ga'uu barbaadaa jedha. Taphataan garee Itoophiyaa kun godina Gujii Lixaa magaala Qarcaatti dhalatee guddate. Jalal kubbaa miilaaf jecha barnoota addaan kutuu hima. Taphisaa Nageellee Booranaatti eegaluu ammayyuu itaanatti hima. Nageellee immoo waggaa sana Oromiyaa liigii taphachaa tureyyuu achumaan nalaaluudhaan gara Nageellee Booranaatti jaatti qarshii 300 taphachaa ture yeroo jalqabaatiif. Qarcaan kun maaliin beekamti? Oomisha bunaatiin baay'ee beekamti. Warqeedhaanis baay'ee beekamti. Kuduraaf muduraan hundumtu biyya keenya irratti oomisha akka xaafii, garbuu wanni baay'eedha biyya keenya akkan oomishamu. Inni guddaan immoo kan inni itti beekamtu oomisha bunaatiinidha. Kilabiin jalqaba seentee kamii eegasii hoo kilabii kam seente? Nageellee Booranaa Oromiyaa liigii achuusu taphachaa jiru. Naashinaal tiimiitti seene Direedawaa jechuudha. Achiin immoo gara Giyoorgisiitti seene Direedawaan. Giyoorgisii waggaa 2 taphadhee waggaa 2 booda immoo gara Adaamaa dhufe. Adaamaa waggaa 4 taphadhee waggaa 4 booda immoo gara Hadiyyaa Hosaanaa deeme. Hadiyyaa Hosaanaa waggaa 1 taphadheen booda amma kunoo Adaamaa deebi'ee Adaamaa taphachuu jira. Duratti birrii 300 naa kaffalaa turan naan jette. Meeqa faasii kaffalamu Adaamaatti? Adaamaatti amma Pirimeer Liigirraa qarshiin isa guddaa kaffalamu jira. Qarshii gaarii naa kaffalamaa jira amma. Maatiin kee jaalatanii turani kubbaa miilaa taphachuu kee? Nu tiksisuu turre horii of tiksina. Kubbaa kana akka taphannu barbaadan ture. Kubbaa kana waa baay'ee ta'eeran dikama baay'ee dikameera. Reebuu osoo hin taane bakka hanciisetti dhufanii na tumu. Licheedhaan maaliidhaan abbaan koo baay'ee akkas na tolchaa ture. Ani immoo kubbaa miilaa kanarraa kana dhoorgan hin barbaadu jettu. Hoggaa kubbaa miilaa kanarra na dhoorgan sagalee illee mana keessa nyaadhu. Osoo horii qofa yaasee gara moonaa deebisaa barumsa koo hin baradhaa. Na dadhabe immoo na dhoorkus dhiisuu dhiisaan jiru kubbaa kana dhiisuu dide achimmoo barumsa dhiisee jechuudha. Tole amma maatii godhattee? Maatii godhadhee jira. Ijoollee daa'ima 2 qaba. Dhiira waggaa 5 daa'ima 6-9 qaba. Galchii tokkos galchiteetta maaltu sitti dhaga'ame? Gammachuu guddaan na dhaga'ame. Sadarkaa guddaa waancaa Afrikaa jechuun sadarkaa kanarratti immoo goolii lakkoofsiisuu kootiin baay'ee itti gammadee ture. Maaltu garee kana hanqate jetta? Maal taajjabde? Garee kana humna hanqatu hin jiru. Akka taphattootaatti nuutonni baay'een hojjechuu qabnu jira jechuudha. Nuti fiizikaalaa waliin arginu isaaniin jechuudha. Warreeta alaa waliin teekniika taphaatiin qofa malee fiizikaala irratti baay'ee hojjechuu qabna jedhee yaadaan. Karoorri kee fuulduraa maali? Kaayyoon kee maali? Karoorri kiyyaa piroofeshinaal ta'ee biyya koo bakka bu'uudhaan piroofeshinaal akka nama tokko piroofeshinaala ta'ee kubbaa miilaa koo gara duraa itti fufuu barbaada. Namoonni fakkeenyas godhachuu barbaadan jiraachuu malu tarii dargaggoota abdii akka isaan horatan akka isaan ciman addatti wanti yaaddee jira piroojeektii wayii. Akka taphataa tokkotti ijoollee baay'een akka achii bakka baanawaa barbaadu halleen irratti hirmaadhee waancaa garaagaraa dhiyeessuudhaan waggaa baay'ee boqonnaa abbaatiin piroojeektii adda addaarraan dorgommii taasisaa ture. Tole ulfaadhu guddaa galatoomne. Dhaggeeffattoonni sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgala kanaa agbeehan haadhaa maneegan hiikan isa maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessan asli galgalooti aktorbaan dhufuu saatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhanbulaa.